Mintoon akkana natti baay'atanii kanaafin hojjete viidiyoo kana. Salamuun wanta ta'aa jiru dhageesse. TikTokiin madadaan sirbuma keeti. Maal na'u faaruudhuma keeti. Akkamitti akkana ta'e garuu. Akkamitti akkanni godhe wal gaafachiisa dhimmi koo barana. Hojii kee eenyutu si hojjete? Hojii koo Yesuus hojjatee garana. Silaa otoo faarfataa ta'uu baatte maaltu uumamaayi? Ani silaa namarraa miti. Namoonni albamii kee kana dhagaan maal jedhani? Afaan kan hin qabne dubbate wallaalaa haaromsee. Bara kana ibsime barri kun bara akkamiiti? Bara somni sabaa martuma tolyaatu. Bara lubbuun namaa gadi hin qabne taatu. Bara hoduun du'aa biyya keenya kuutee. Gaafii kana namoota baay'eetu gaafadhu naan jedhe. Goota keenya qaalii haceedhaan maal jettaan hime? Madaan kee kan kooti mucaa koo anuu si fanguuta dhumaa kee numna si caale nan caalu jabaadhu sin baasa gumaa kee. Tiktookarri tokkoffaan siif eenyu? Sumaa kan koo sumaa. Si jaalannaa faaruun kee baay'ee nutti toleera daddabalii faarfadhu. Waan jedhee waadaa si galee nan faarsa dabalee. Baay'ee galatoom. Namoonni Salamoon jaalatan mallattoo pilaasii diimtuu tana tuqaa harka naman gubu. Like share gochuus hin dagatina. Koppii linkii yeroo 3